إسلام ما فايا فايا إفان أمني تلينا كل دوغران كامي فايا فايا تالو أرغني بداسا ندامي لانيني يبولامي أسا بالله دعائي تنهفزا إسن اللي وان إباتي مت ويتمنى فنجاني سين تجو جتة كنومت وتالتين سنين أبو ربي يدي تنكم جتة تمانشيشني مررتك رمنا فنجاني أتم فيجن أتلي كديرا كسم سوري مباهتين فيجن دعائي تنفيدن واني دوارتين تنا يرو هدو إلى جنة تنره نتك أراء وفنا جبسيسا هربني ننكبو بك جنين أكان شيطان اتنما أرغتو ما نفنجاني رنجرو بيك حاجة في ديها بريد حاجة في زمناوي في ديها تو سيكلامي حاجة في ديها أرغال من فنجاني تعالى بك شيطان يتأرغى منجو كان في رسول صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل الخلاء إذا أراد أن يدخل الخلاء ويتمنى فنجاني سينو بربادي وكان ويتحمام به بربادا مال جدا اللهم إني أعوذ بك رسول جراني بيك رسول تيفا مالا بيتن تيفا مالا تعالى أنا ما الدنيا كان رتي أواميد كان أنتم اللي دوامك النت ويتمرى جتو ويتمنى فنجاني سين الرسول مال جدا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث دعائي تنجدا مالي في جنانين شياطيني تألف الأشياء النجسة والأشياء القذرة بك ففقتها في بك وان نجسة شيطاني بك كسي أعوذ بالله من الشيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الله أكبر الله أكبر اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إيجار دفتوتكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفجالة تدعوتو تردفتو يوتيوب شانلك جلت أرقمتن كان جال قبرة
haga amma nafaana turtanii kan maatii nyaataatan laayikiin koomentiin sabskiraayibiin sheeriin viidiyoo gootan hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadha isiniin jedha. Galanni keessan dachaa haa ta'u. Kan haaraa dhuftanillee ahlan wa sahlan wa marhaban. Baga gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii seenaa YouTube channel kiyyaa isinitti tole seenaa subscribe godhaa like godhaa yaada keessan komentii barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo akkana qubna gara qabu viidiyoo namatti tolu viidiyoo nu fayyadudha jechuudha. Yeroo tokko viidiyoo qoosallee dabarsinu yeroo tokko immoo viidiyoo bataam xaqamii viidiyoo asfallagii nu isiniin jedha. Viidiyoo barbaachisaa ta'edha. Viidiyoo du'aayii zikrii akkasuma nabii keenya irratti salawaata buusuu hin dagatinaa sallallahu alaihi wasallam. Nagaa fi rahmanni rabbii kadhuma hin qabne isaanirra haa jiraatu. Salawaanni takkattiin ajrii hamma isiin qabdu hundi keessanuu nu beeytanii kan hin beeyne immoo salawaata yeroo takka buusuuf sawaaba 10 qaba. Kanaafuu yeroo 100 yoo buufne akkasitti sawaaba guddaa ajrii guddaa nuu qaba. Akkasuma subhaanallah wa bihamdii subhaanallah al-aziim jechuun hundi keenya ni beeyna. Kan hin beeyne immoo barnoota hundi keessanuu ni beeytanii. Kan hin beeyne anis yeroo duraan biyyarraa dhufu san hin beeku asitti dhufee baradhee fakkeessuuf of guddisuuf of tuulu osoo hin taane kuni amala kiyyaa isiniin jedha. Wanti nu fayyaddu isa kana jechuudha. Nama waa'ee namaa haasa'uun waa'ee namaa dubbachuun inumaa faayidaa takka nuun qabdu jechuudha. Waa'ee namaa yeroo 100 haasa'urra jecha takkatti subhaanallah wa bihamdi subhaanallah al-aziim jedhamu santu faayidaa guddaa nuu qaba. Akkasuma yeroo tokkos nabii keenya irratti salawaata buusu faayidaa guddaa nuuf qaba akiraa keenyallee. Kanaafi du'aayii jalqabarraa dhageettan san du'aayii akkaan nama fayyadu jechuudha. Du'aayiin kamuu ni ta'a yoo namni yaqiina rabbii ofiititti amanee kadhate jechuudha. Garuu shakkii waswaasni yoo jiraate san of keessaa qulqulleessanii rabbii ofiititti haqaa amananii jechuudha. Waan kadhatan san immoo irraa milkaayanii jechuudha. Wanni namni du'aayii rabbiin kadhate hin tura malee osoo milkoofne nafu jechuudha. Ka fayyaa nuu kenne isaa, ka riskii nuu bal'ise isaa, ka nu jiraachisee har'aan nu ga'e isaa osoo dhibamne waa takka godhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii akka dhaabbannee deemnu nu taasise, akka dalagannee jiraannu nu taasise, kan riskii nutti bal'ise, kan fayyaa nuu kenne, kan har'aan nu ga'e. Galanni isatti haa jiraatu. Yoomuu adada salaata 5 salaannuun shukrii rabbii dagachuu hin qabnu. Adada dalaynuun shukrii rabbii dagachuu hin qabnu. Hojii yeroo hojjennu bismillahir rahmaanir rahiim gargaarsa rabbiitiin gargaarsifadhee dalagaa kana dalagee akkasuma hojii kamuu keessattuu barakaadha jechuudha. Rabbiin aafiyaa kennallee jiruuf jireenya kennallee barakaa nu haa godhu. Kana yoo jedhu namni hin beekne hin jiru, namni hunduu hin beeka. Tarii kan hin beekne illee ni jira. Kanaafi hedduu tokko wal yaadachiisaa fi wal yaadachiisuu barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tokkos ni daganna. Kanaaf jechi du'aayii kun barbaachisaadha. Zikriin salawaata buusuun guyyaan irraa akkuma beekamu guyyaa jumaatii jechuudha. Kanaaf kayrii wal yaadachiisuun kayrumaafi jechuudha. Namni hin beekne barachuun waan xiqqaadha miti, sawaaba guddaa qaba. Guyyama kamiyyuu dalagaa keenya dalagaa afaan keenyaan subhaanallah wa bihamdi subhaanallah al-aziim laa ilaaha illallah waahida laa shariika lahul mulku wal hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir. Jecha kana jechuun sawaaba hangana hin jedhamne nu qabdi jechuudha. Yeroo dalagaa dalaynu deddeemaa waan dalaynuuf dalagaa arabaa kana gadi kotteen keenya gadi hin taa'u jechuudha. Afaan keenya kanaafuu afaan gaarii kana yoo dubbate sawaaba guddaa qabaa jechuudha. Akkasuma wantoota hedduu nama fayyadudha jechuudha. Yeroo mana keenya gadi baanu bismillah laa hawla walaa quwwata illaa billah عليك توكلت على الله يا ربي كيستي توكلت على الله jedhanii manaa ba'uun faayidaa hanqana jedhamne namaa qaba jechuudha. Ka bakka kamiyyuu deeman bakka kamiyyuu dhaqan mana ofiitii yoo gadi ba'an yoo itti galanillee akkasuma bismillah jedhanii yoo itti seenan du'aayiin kun baay'ee tokko barbaachisaadha. Hin beeytanii hundi keessanuu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya keessumayyuu haarofti gara yeroo biyya namaa dhufan waa hedduu sirrii baratamaa jechuudha. Amma bilbiluma keenya kanarraa barnoonni waa hedduu darbaa jechuudha. Akka duraanii sanii miti amma tolee jira jechuudha. Wanni martu rabbiin nu haa laanfisu. Sammuu keenya sammuu du'aayii waan garaagaraa qabatuu fi akkasuma sammuu quraana qabatu rabbiin nu haa taasisu jechuudha. Du'aayiin laaftu miti. Du'aayiin du'aa lafaa kaafti. Du'aayiin waa hedduu namarraa deebisti.
rabbiin keenya akkasuma yaada muraada nuuf haa guutu. Kanaaf guyyaa jimaataa kana khayrii wal yaadachiisu waa'ee du'aayii waa hedduurraa wal yaadachiisuuf anillee viidiyoon kun natti tolee jennaan viidiyoo qubna gara qabuudha. Akkasuma laayikii godhaatii sheerii godhaatii sabskiraayib godhaatiniin jedha warri haarawaa taatanii viidiyoo baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Hedduu tokko nu barbaachisa du'aayii godhachuun wayita rafnu wayita kaanu rabbiin fayyaa nu haa kennu umrii nu haa dheeressu. Fayyaa keenya isatu qusatee har'aan nu gahe alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Meeqatu dhibamee sirrirra ciisaa jira isatti tawakkaltu alallah nun dhibinii nu dhibii nu fayyisii yaa rabbi umrii nu dheeressi nagaan biyya namaa keessaa biyya keenyatti nu galchi haajaa muraada walumaanuu nu guuti. Guyyaa du'aayii yeroo kamuu walii kadhatanii yeroo kamuu khayriin walii yaadatanii hordoftoota kiyya. Kanaaf rabbiin walumaanuu aafiyaan waa kennu aafiyaan waa hunda caalti jechuudha. Rabbi ofii galatoonfatuun ne'emaa rabbiin namatti oole san shukrii heddummeessuun kan duraanii caala akka itti waa namaa dabalamudha jechuudha. Namni rabbi ofii galateeffate yoomuu wanti isaa sun barakaa kan dabalamuuf jechuudha. Kanaafuu nama rabbiin zajaa nutti oole dagatee miti nama yoomuu Allahumma lakal hamdu washukuru اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله على نعمة الله الحمد لله يا ربي قالني ستي هاجو كان وهند نفتاتي واني ربي نتاي حنجنا نجر أمك الحمد لله فيا إني نوكننا وهند إني نوبل إسنان كانت الحمد لله جراني يونا إيني إيجا فيديون كيا أكسن تلوك أبديك أباك فيديو برانتو